Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya. Qophii keenya har'aatiin toltuu tufaa odeeffachuuf jenna. Toltuu tufaa kan dhalate biyya Austraaliyaa Melbournetti. Haadha lammii biyya Turkii fi abbaa ishii lammii Itoophiyaa irraa dhalatte. Biyyuma kanattuu magaalaatti dhaladhe jechuun afaan Oromoo hin beeku yeroo namni jedhaa jiru kanatti nama lammii biyya garagaraa irraa achuma Austraaliyaatti dhalattee afaan Oromoo dubbachuu irra dabartee barsiisuun beekamti. Toltuu tufaa jajjabina ishii kana yoo gaafatamtu kanaan kan nagaye abbaa kootii jetti. Abbaa toltuu tufaarraa waa xiqqoo haa dhageenyu. Maqaan kiyya Abdulwahaab Muhammad Tufaa Tarree Garishoo Diidoo jedhama. Tole obbo Abdurrahmaan, toltuun yoo odeeffannu waan amma irra geette kanaaf abbaa isii galateeffatti. Maal gootaniif akkamitti guddistaniiti kan biyya sanatti dhalattee immoo afaan kana akka dandeessu taasistan? As geettillee natti hin fakkaanne gaafuma biyya kiyya dhufte biyya abbaa kiyyaati jetteetiin hin dhufte akka nyaapha hin taane jechuufi akka alagaa hin taane jechuuf itti niyyadheetiin hin jedhe haa ta'u egaa itti niyyadheetiin hin jedhe haadhalleen gaafadhee jennaan haati akkuma barbaadde anillee afaan Turkiin barsiisaatillee afaan keessan barsiise Oromoo jette. Ani isi tapha isii irraa jalqabeetiin ijoolleen tuunillee akkuma san afaan Ingiliziitti hin haasofne waggaa 9 hin haasofne akkasumatti wajjin yoo gabayaallee wajjin baaneetiin hin jenne afaan Oromootiin kun maali jedheetiin itti himaa kun kana jedhee itti hima. Booda gaa ijoolleen hin jirti obboleettiin isillee hin jirti. Har'anarraa barataniitiin torbaan dhufummoo waan kana bitii jedhan. Qarmeellallee haa ta'u maalillee haa ta'u mataa illee haa ta'u waan akkasii isaan jedhanii hin bitaa. Ammoo aga afaan Oromoo beekanitti malee hin bitu. Waan fedhanillee isaanis baranii hin dubbatan tanuma wal gaafatan. Waan biti jedhan san? Waan biti jedhan kana maqaan eenyu jedhan. Maqaa isaatti hima. Har'a dhiisaniituma torbaan dhufu kana bittaa jedhan. Hin bitaa jedhan maal rakkinni hin jiru hin bitaa. Akkasumatti oduma deemnu quballee hin barsiifnaa. Oduma barsiifnu isin wal barsiisaa jennee ijoollee walirratti dhiifna. Ofii bira dhaabanneetiin ilaalla. Isaan walitti haasanii balleessanii tolchanii walitti haasan. Yoo walitti haasaniitiin hin jedhan kana haa caccabsanillee wal beekanii haa ta'u irratti qajeelchatiin deemaa turre. Akkasuma doo jettu mee biyya dhayxeetiin nama adda addaa wajjin haasoftu jedheetiin niyyaa qaba. Ammoo nama bira yoo dhaynu nama kam ta'e bira yoo dhayneetiin hin jennu hin dubbadhaa haa dubbattullee hin barbaada. Isin maalitti na beekti? Afaan Oromoo malee afaan Ingiliziin beekutti beekti. Bakka dhaynu hundatti suuqii irratti yoo namni dubbateetiin ichuma dhaabateetiin tarjamaaf afaan hiiti. Naa hiiti ani hiikima jedhaan ittuma seeqataatuma Ingilizii achi naa hiite. Gaafa biyya dhufteetiin hin jette immi koofte jedheetiin Ingilizii wajjin haasaye. Ha hin beektaadha. Idaanaan sobdee akka kana siin hin sobne afaanuma keenyatti akkas jedheen. Asitti wanni ani gammachuu irraa qabu achi as dhufnee obboleessi keenya baalee ka'eetiin hin dhufe nu dubbisu. Dhufeetiin hin jennaan inni silaa ijoollee teessan afaan hin beeknu maal goona miti baga fiddanii ijumallee taatu arginee jiru. Akkasii baraan hin beekaa beeroo jette. Ottaaleetiin hin dhungatee waan akkasiisanii akkasitti akkas keessa tarree jechuudha. Biyya kana ganzaba barbaaduu fi naggaada barbaaduu fi miti. Isin yoo taatutin hin jette sa'a tokkotti $45 fudhatte. Sa'a takkatti. Bakka tokko laaluu fi nama tokko bira dhaabachuu fi wanni hojjetan sa'a 8 kana yoo dhuftan rakkinni hin jiru jechuudha. Haa ta'u immoo rakkinni kenna maaliif yoo namni kenna rakkataa ta'eetiin hin jedhe yoo namni kenna argitanii ufifataa ta'e uf gataa ta'eetiin hin jedhe kanuma yaadachiisuuf wanni biyya na dhufneetiin hin jenne.
isilleen dhuftee alaaltu namallee adda addaan habartu adallee keessa gaaneetiin jedhamtu irra caalaa alaa baran irra hin. Seenaa ishii yoo dhageenyu Toltuun barnootaan illee dilbiidha. Saayikolojiidhaan yeroo ammaa kaadhimamtuu PhD'ti. Dubartiin jabduun kun gara biyya abbaa isheetti dhuftee akkuma biyya galteen galma aadaa Oromoo Finfinneetti afaan publication jechuun kan ijoollee biyya Oromaatti afaan barsiisaa turte uummataan biyyatti walitti fidde. Isa boodas iddoowwan seenaa qabeessa Oromiyaa keessa jiran irra deemte ilaaluuf imalarra jirti fakkaatti. Yeroo magaalaa Adaamaa dhuftuttis hawaasni magaalaa Adaamaa qeerroo fi qarreen Toltuu simatanii afeerraa laaqanaa taasisaniifi. Imimman yoona qabellee gammachuudhaan fi booyaan jira malee kan gaddaatii miti akkasitti fudhadha. Kanaan dura kan hin irraanfatames warra Oromiyaa ammaa kana ka rakkoo keessa jiru ka kanaan dura rakkatani ka mana hidhaa keessatti argaman gaafa Austraaliyaa keessa dalagaan ture suuraalee faana irraa ergani uummanni Oromoo akkana rakkataa jiraniidhaan jiran wanni hin irraanfatamne keessa takkaati. Wanni namni rakkateef jecha xiyyeeffadhee iyyifadhee warra Oromoo guutuu addunyaa keessatti beeksisuu qabnaa jedheetiin tattaafadhe. Tattaaffii kanaan warruma kiyyarraa baradhe. Maatiin kiyya, ijoollee kiyya, abbaan manaa kiyya keessattuu kan irraa eegale kan jalqabe abbaa fi haadhi kiyya galata guddaa qaban isaanii. Harka kennaa kaamilee isaanii gammachuu guddaa natti dhagahame nu haa caalanii jedhanii nu eebbisan kunoo bakka hin geennee jirra. Namni hedduun abbaa isaaniin beekaman ammoo abbaan kiyya bakka inni deemoote abbaa Toltuutii jedhanii isaan gaafatani. Naaf ibsee ture abbaan ammoo kun hojii keessaniiti kan kiyyaa miti. Kun immoo fiixaan kan nuti baafne kan keessaniiti malee kan kiyyaa miti. Oromiyaa kana keessas osoo jijjiiramaa argachuu baanne ana sittiin argamu. Wannan dalagee fi kan biyya kana nan seensifne hedduu ture. Kanaafuu galatoomaa dachaa galatoomaa isin jechuu barbaade. Toltuun ta Oromoo qofaa miti, toltuun ta Oromiyaa qofaa miti, toltuun ta Itoophiyaa qofaa miti, toltuun ta Afrikaa qofaa miti, toltuun ta addunyaadhaati. Kana waa takka malee hin jenne toltuu xiqqeenyarraa hin beeka. Abbootiin hoggaa mana keessatti afaan Oromoodhaa barsiisan. Ani immoo hawaasa keessatti jajjabaadhu jedhee hamilee nama kennaa turee fi keessa nama tokko jechuudha. Kitaaba kanas jalqabarraa hamilee akkanaa qaba jechuudhaan waa'ee aadaa biyya keessatti an waan dhaladheef isiin biyya Awustiraaliyaatti waan dhalatteef maqaa maalatti haa moggaafnu maal haa goonu kan jedhu waan tokko dandeettii naa ol qabdi. Biyya sanitti baratee nama digrii 6 qabu, maastarsii 3 nama qabu, digrii duraa nama 3 qabu, kaandideetii PhD'dhaati, dubartiidha. Fakkeenya addunyaati malee fakkeenya Oromoo qofa akka ilaalle isin jechuu barbaadeeti. Ammu jatti jedhaanii mucayyoon as dhaabbattu tun amma haadha ilmaan lamaati. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota televezyiinii OBS kun televezyiinii OBS irraa qophii keenya har'aatiin dubartii jabduu tokkoon na cinaa jira. Ishiinis Toltuu Tufaati. Toltuu Tufaa baay'een keessan hin beektu. Caalatti immoo mee haasaa irra waliin goonu kanarraa waliin Toltuu barannee jechaadha. Toltuu baga nagaan gara biyyanaa dhufte. Baga nagaan nu eedan isiniin jedha galatoomna. Akkami qilleensi biyyanaa? Qilleensi biyyi kun akka ittiin hafne hedduu gammachuu irraan qaba. Hedduu bareeda qilleensi ka babbareedina kana osoo hin ta'in qilleensi ummataatillee namoota gammachuu akka qabaatani qilleensi bifa hedduutiin baay'ee natti dhaga'amee jira galatoomna. Biyyana akkuma dhufteen sagantaan borumtaa galma aadaatti si qabame. Ati waan aadaa fi waan Oromoo kana beeksisurraa hin dadhabduusi? Jechuun namni uf beeksisurraa akkamitti dadhabanii saniin si gaafachuu barbaade keessattuu waan rabbii si kenne kana ati yoo ofiif hin dhaabanne eenyu siif dhaabata namni si dhaabatuuf hin jiru waama maqaa ati ofiif dhaabde namni maquma san jedhee si waama ati Oromoo yoo jette Oromoo jedhanii si waamani ani ebaluu yoo jette ebaluu jedhanii si waamani kanaafu rabbiin nu kenne kan responsibility kan jedhamu kan shanyii kenne kan jijjiiramuu hin dandeenye kan tiksu hedduu barbaachisaadha akkuma fedhe haa ta'u Oromoon abbaan fedhe Turkiinis Arabdoota yoo ta'e shanyii keessan akka gaariitti tiisuun barbaachisa.
sagantaan gaafas galma aadaatti borumtama imaltee dhufte qopheessite sun eebba kitaabaati moo simannaa keeti moo maal tureeyyuu? Guyyaan qophiin warra qindeessitu koree qindeessituu jajjaboota akka gaariitti yeroo gabaabduu keessatti kana qopheessani waan bareedaa godhanii jiru. Namni baay'ee yaa'anii achitti bakkee jechuun bakka dhaabachuullee dhabne toltuun waan isin irra jirtu arguu barbaadaniiti aniillee waan biyya alarraa fidee garsiisuu irra jechuun wanni ol aanaa irratti wanni haarawaa ka ashaangulitti kan jedhamu kaartoona uummata Oromootiif duraan dursee handhuura Oromiyaa Finfinnee keessatti argamuudhaa fi asitti argamsiisuu qaba jedheetiin eegalee guyyaa qophii kiyyaa irra jechuun eebba kitaabaa goone eebba kitaaba san biyya ala cufa keessatti waan argameef jecha kan keessattuu intarneetii websaayitii kiyya gubbarra argameeti immoo gara biyyatti waan hin deebineef jecha jijjiirama kan isin irra wareegaa turtani kan waan isin dalaydani kun haala kanatti nuuf fiddanii jirtan karaa nuuf qabsiifte karaa nuuf bante nama akka keessani nama hedduu jajjaba Oromoof jecha akka gaariitti waan akka gaariitti wareegama guddaa kan ilaaga ammaati madaa kan nama irra mul'atu takkaniin arga anillee akka qoricha ta'eetiin isin dhufee waan addunyaa hundaa qabu toltuutu fa'aa hin tahin waan diaspora hundaa walitti qabee isinitti dhiyeessuun barbaada isin jijjiirama kana nuuf fiddani qeerroo fi qeerritti keessattuu barattoota hunda galatoomii jechuun barbaada. Erga dhuftee booda immoo waajjira itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaattis akkasumas immoo waajjira kantiibaattis kantiibaa wajjin wal argitee dubbisteetiin jirta maalirraa haasoftanii akkamiin immoo sisimatan isaan? Warra mootummaa dubbisuudhaa fi takka odoo hin dhufne takka illee hin qophoofne ana akkanumatti hin dhufaa jedhee guyyaa irreechaa fi dhufuun barbaada jennaani warra mootummaa keessaa waajjirri tokko yeroo eega dhaga'een booda simannaa keessii fi si qopheessinaa haalli isiniif mijeessineetiin akka dhufuudhaa fi naan jedhani itti aanses wanni an barbaade sagalee uummata kiyyaa dhaga'uudhaa fi isaan akka naan jedhan Oromiyaatti argamuu qabda naan jedhan jennaani anillee lafa kaayadheen jira. Dhufuun qaba ammoo harka qullaallee dhufuun barbaanne kitaaba kanneen qopheeffadhe namni deebii naa kennani ashaangulitti kanatti teknoolojii itti haa fayyadamnu itti haa fufnu naan jedhani kanallee qabadheetiin gara biyya Oromiyaatti dhufeetiin waan isin harkaa qabdan qoradheetiin gara fuula duraaf wanne barbaachisaa ta'e dalaguun barbaada ka qophii gubbarraa kan dhaga'u uummata hundarra galmaan tokko yookiin afaan publications akka Finfinnee keessatti argamu akka Oromiyaa keessatti argamu waan barbaadaniif jecha achii booda gara warra mootummaa dhayneetiin dhaamsa uummata dabarsinee jechuudha. Isaanillee akkuma beekuun oolani hojiin kiyya akka toltuu osoo hin ta'in namni kana ol kaase uummata kiyyaati. Na dhaga'uu jechuun uummata dhaga'uu jechuudha. Anillee uf dhageessisuu osoo hin ta'in nama hunda humneesseetiin akka sagalee isaanii dhaga'amuu barbaada. Fedhiin kiyya Oromiyaa keessatti qofa osoo hin ta'in biyya Itoophiyaa, Afrikaa waliigalatti addunyaa keessatti akka argamu, akka beekamu, akka irraa gammaduun barbaada. Ani toltuu bara 2015 akka faranjiitti argee waggaa 4 irraa miidiyaa irratti argee qaaman kan arge ammuma toltuun eega nutti dhufte eega addunyaatti Oromoo beeksifte eega afaan keenya beeksifte keessaa daa'imman irratti erga hojjatte toltuuni ani eda wanni yaadaa bule akkan yuunivarsiitii 3 qabna naannoo kana yuunivarsiitii Adaamaa dhagaa bu'uurallee anumatu kaa'ee yuunivarsiitii Asallaa yookiin yuunivarsiitii Arsii ka jedhamu University Madawala bulle baale irratti anumatu dhagaa bu'uurallee kaa'ee yuunivarsiitiiwwan kana sadeen keessaa odoo dubbannu Wallaggaa yuunivarsiitiillee anatu dhagaa kaa'ee Mattullee yuunivarsiitiiwwan kun sadiin keessaa aadde toltuudhaaf dooktara kabajaa akkanaa kennaniif maqaa garee isii ka Awustiraaliyaa dhufee fi maqaa jaarsolee asitti argamtaniitiin nin gaafadha. Ani afaan publications jedhee kana yeroon eegale fedhiin kiyya kitaabaa miti fedhiin kiyya ijoolleen Oromoo akka if haa beekani akka if haa boonani nama biraa fi fakkii haa ta'aniif jedheetiin ka'ee waan walitti nu hidhu afaan kenna waan ta'eef jecha afaan kenna kanarra xiyyeeffachuu nurra jira jedhee abdiin qaba. Carraa ka amma nuu qabne kana history seenaa Oromoo keessa takka kan argamne amma kuno qabna. Namni afaan keessan reediyoo caccabsaa jedhanii namni si gowwoomsu hin jiru ammaan booda. Teknoolojii harkaa qabdanii warra dardaraaf qeerroof qeerritti kan jedhamu keessa beekadha waan isin feetan
amma carraa keessaniiti waan feetan argachuu dandeessani carraa san yoo dhabde immoo kunoo an biyya kiyyarraa ka'eetiin biyya abbaa kiyya jechuun qaba sila biyya ofitti deebi'eetiin anillee isin cinaa jirra. Toltuun akka oduu gurraa qabutti maatii lammii biyya Itoophiyaa Oromoorraa fi maatii lammii biyya Turkiirraa dhalatte akkasuma gar lammii kanarraa dhalatte Toltuun. Isi haatitiyaan lammiin isii Turkii keessa dhalattee Awustiraaliyaa dhufte isiin. Ani biyya Awustiraaliyaa magaala Melbourne kan jedhamu keessa dhaladhe achittis guddadhe. Afaan Oromoo yeroo dhaloonni kiyya Oromoon baay'ee hin turre baay'ee waan hin turreef jecha abbuma kiyya qofarraa barachaa ture gara waggaa afur mooshanii fi namni sila an harka kiyyatiin lakkaa'uu danda'a ture namni Oromoo ka jiru takka takkaan hagas marallee hin turre ammoo manni keenya keessa abbaa kiyya qofa ta'eetiin afaan ofii xiyyeeffatee tattaafatee afaan ijoollee kiyya martu haa baratanii jedheef qabsiisee manuma keenya keessatti kunillee deeggara haadha tiyyaatii wajjin itti fufee jechuudha. Haadha keetii immoo dandeessaa? Akkam Turkii. Turkiin akka gaariitti haasa'uu danda'a keessattuu afaan Oromoo caalaa afaan Turkii xiqqoo anaaf laafaadha maaliif jennaan ani haati tiyyarraa qofa osoo hin baratiin mana akkayoo fi akkaakayyuu kiyya waggaa 9 mana isaanii keessa waan jiraadheef jecha isaanillee maanguddoota Turkii waan tahaniif afaan san malee waan biraa waan hin beekneef isaan nu eegani haati tiyya gaafa dalagaa deemtu isaan na eegaa turan abbaa kiyya gaafa dalagaa deemu isaan nu eegaa turan kanaaf aadaa Turkii fi afaan Turkii fi waan cufaa waluma keessatti akka gaariitti baradhee hubadheen jira jechuudha. Kanaaf gaa Toltuun afaan abbaa isii afaan haadhaa fi afaan hawaasa keessa jiraattu afaan Ingilish dabalatee afaan 3 dandeessee jechaadha. Akkuma uummanni Oromoo afaan hedduu danda'an anillee uuma takka illee hin danda'a. Carraa qabdaati. Hayyee achi booda immoo inumaayyuu tattaaffii abbaa keetiin bartee afaan kana nama barsiisaa jettee gaati. Yeroo sadarkaa umrii eessarra geessu yookiin yeroo sadarkaa barumsa maalirra geessu afaan kana barsiisuuf yaadde maalirraa kaatee? Barsiisuuf takka yaaluu hin barbaanne yeroo jalqabaatiif maaliif jette yoo na gaafatan warra biyya ala keessa dhaladhee guddadhee ka afaan sirriitti hin beekne ka afaan Ingilishii fi Oromoo wal keessatti makuu keessa waan takkaaf jecha ani akkamitti ol ka'eetiin barsiisaa jedheetiin gaafadhe warra mana barumsa kiyya nama akka abbaa fi abbeeroo jaarsota takka takkaan akkanaan jedhan Toltuu jedhan wama dandeetu wama harkaa qabdu ijoolleen ati ijoollee waan fakkaateef jecha waan harkaa qabdu sirra fudhatuun oolanii nu nama guddaati nurraa yoo ka fudhachuu dhaban sirraa haa fudhatanii wama abaacaa kanallee yoo barsiiftillee gayaanuuf tahaa naan jedhan achumarraa eegaleetiin deeggara isaaniin akkanuma sadarkaa ol aanaa akkana xiqqoo ol kaase na kaasaniitiin barsiisuu eegale maayyirratti iskuulaa adda addaa keessa deddeemeetiin resource kan jedhamu yookiin meeshaalee kan itti fayyadaman waan argachuu akka Oromoo keessaa akka biyya alaatti waan argachuu dadhabeef jecha Oromoon maaliif hin arganne jedhe yeroon gaafadhu hodhuu ni qabnaa jedhan yeroon agarsiisani ka warra Turkii fi warra Arabaa fi warra Chaayinaa fi ka wal keessaa tokkoon fakkaan qulqullinni isaa kwalitiin isaa ani immoo ka ofiin eegalaa jedheetiin achumarra jalqabee namni hedduun irra barbaadaniitiin mee ima tattaafadha ogummaa education gubbarran qaba psychology gubbarran qaba mee haala ka Australia waliin deemu quality'n isaa fi kan aadaa Oromoo yoo walitti fide hoomaa ta'a jedhe wamati xiqqoo ka afaan Oromoo fi lakkoofsaa tokko hanga 10 irra eegale jechuun achumarraa eegale ani maal jechuu keessan Australia afaan Oromoo mana barumsaa keessatti immoo biyya deemteeti immoo iddoo tokkotti barsiiste? Ani ka afaan Oromoo ijoolleetti xiqqoof kan barsiise magaalaa Melbourne keessa ganda tokko Flemington kan jedhamu keessa barsiisaan ture dhumtorbeeti yookiin sanbata guddaa yookiin guyyaa dilbata irra deebi'eetiin sa'a tokko sa'a lamaa fi ijoollee barsiisaan ture galma tokko qabsiifne mootummaan nama gargaarti mootummaa Austraaliyaa namni akka afaan ofii barachuu danda'u gargaarsallee kennaa kiraasiifillee kafalanii Oromoon carraa kana qabaniituman mee ijoollee ofii haa barsiifnu jedhanii anillee bakka sanitti waan argameef jecha ana qofa osoo hin ta'in namni bebbeekama addunyaa irratti ka isin beeytan nama hedduu ture nama fakkeenya nama akka Aishaa Aliifa isin baay'ee waa'ee Oromoo dhimma Oromoo kanarraa hedduu tattaafatti keessattuu sooretti Kadiir kan jedhamu baay'ee tattaafatti isin nu sadiinu ijoollummaa barumsa sanirraa turre bar isaan immoo sadarkaa ol aanaa gurguddatti gahanii fakkiinaaf tahanii isaanillee
qabsoo afaanii Awustiraaliyaatti jalqabdan kana keessa isin dubartootumatu duulaa ture jechaadha. Wal qabsiisaa turre malee. Ayyee achi booda milkooftanii jirtu hin goonettanii waan itti kaatan kana. Milkaayuun jechuun anaa fi wanni an koroorfadhe gara fuula duraa fi kitaabaa miti. Kitaabaan amma ar'ani dhuftii boruun ni deemti wanni akkasii jira. Karoora kiyya gara fuula duraa fi ijoolleen Oromoo akka namaatti akka sabaatti waa'ee ofirraa akka boonaniif nin barbaada. Karaa feenes haa ta'u uummanni bifa kitaabaatiin nu dalaga yoo jedhan kitaaban dalagadha. Bifa kaartoona yookiin ashaangulitiin dalagadhi yoo naan jedhan nin dalagadha. Biyya kana dhufeetiin haala biyya kana qoradhee laalee namni wanni nu waliin deemu jiru kana yoo naan jedhin san gubbarraa hirmaachuun shakkii takkaan qabu sanumaan dalagaa jechuudhaaf. Anaa fi addunyaa kana keessatti Oromoon bakka hundatti hanga beekama ta'utti dalagaan keenya hin milkoofne jedheetiin lafa kaayee. Afaan barsiisuu jaallatta. Barnootaan yookiin yuunivarsiitii irraa digirii qabdu afaaniin immoo waan biraati. Lakki jechuun digirii yookiin barumsa kan irraa eebbifame duraan dursee waa'ee psychology fi yookiin qorannoo sammuutii fi waa'ee sociology waa'ee haala ummataatii fi waa'ee barnoota irraa eebbifamee ture. Achi booda odoo afaan publications in eegalin and PhD kiyya waa'ee afaan Oromoo irraa eegaleetiin gara waggaa 2 dalagaan ture. PhD kiyya eegaleetiin waa'ee afaan Oromoo irraa achi booda afaan publications jedhee yeroon eegale baay'ee amma rakkoonatti mul'ate. Ka PhD fituu qabamoo ka afaan kana xiyyeeffachuun irra jira jennaani maayiirratti kan murteeffadhee afaan publications kana fituu jechuudha. Kanaaf PhD kiyya odoon geggeessin gadhiisee jechuudha. Afaan publication irratti hojjechuudha. Eeyyee. Tattaaffiin keessan sun oofee sadarkaa amma jirtan kanarraan isin gaheetiin jira. Amma immoo gara fuulduraatti mee toltuun maal gochuu barbaaddi? Ijoolleen Oromoo akka of jaalatu ka boona Oromummaa ofirraa qabu fedhiin kiyya kanuma. Dhuftee biyya kana argitee jirtaa akka hawaasni simate argitee jirtaa biyya natti hafitta moo hin galta? Jechuun haalli mijeessineetu mallaalla galatooma isiniin jedha. Dhaamsi bira kan qabu uummata hundaa fi nasimatu akka gaariitti waan nasimataniif jecha ani galata guddaa isiniif qaba galatoomaa isin jechuu barbaada gara fuula duraa fi waliin jirra ijoollee keessan tikfadha waliin haa guddifannu rabbiin nu haa guddisuu isiniin jedha galatooma. Galatooma. Galanni keenyatiin. Kan addunyaa keessatti afaan hedduu kan nu jala baduuf deemaa jiru nin argaan yuunivarsiitii keessatti baradhee argaan jira. Babbaduu jira afaanii afaan Oromoo babbaduu irraa lalisaan jira dagaagaa jira guddachaa jira kun immoo wareegama maqaa keessaniitiin guddachaa jira rabbillee waan isin jaalateef jecha afaan kana qabsiisee jira isin hedduun jaaladha galata guddaa isiniif qaba galatooma isin jechuu barbaade gara fuula duraa fi Awustiraaliyaa warra Awustiraaliyaa keessa jiru odoo asin dhufin miidiyaalee isaanii qunnameetiin namni kenna akka keessanii miti hagas marallee hin qabnu miliyoona 20 qofaati akkuma biyyi kenna guutuu akkuma magaalaa Adaamallee jechuu dandeessu namni Awustiraaliyaa miliyoona 20 san keessa nama miliyoona 5 halkan TV show tokko ilaalan TV show san qunnameetiin kun waan dubbii waan dhimma kanarraa jedha nu beeksisuu qabdaa jennaani fudhatan waan irreecha kan dhufuu keessan kanallee ni dabarsinaa jedhan airportii dhufanii abbaa kiyya gaafiif deebii godhanii waan isin harkaan qabdan kaafadha gama keenyatti dabarsa nuti ummata keenyatti ni facaafnaa jedhanii naa himan. Kanaafuu gara fuula duraa fi wanni hin barbaadu Oromoon faashina haarawaa faashina babbareeda anillee Oromoo ta'uu qaba jedhanii namni akka abdii akka hawwiin irraa qaban barbaada. Uffata duraan amma irraa hamma yaangoonetti malee uffata duraanii kal'oo warri duraanii uffatu san amma immoo deebi'eetiniin isas uffifne. Galatoomee mee harka kennaa fi haadholee kennaa bakka haadhotii ati fuudhee asitti argamutti ulfina guddaa qabdanii. Warra leenjisoo diiqaa akka jedhan sanii.